السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرسات كابتن خيني خنو وبليسي مختار رفيجرة وان سامدته هند تكتكنتي ما أما وان برانا تيمتي على خنتي واتك ورابيني أتوسي بربادني مال نانجتين نولنيتي مالي في wanti barbaadaniif kalee sa'a tokko amma bunnee jira. ها Yeroo asii deemnu milishoonni qaamni seeraa nu barbaadee jira. ها Kanaaf amma ani dhufadhee jalaa dhufe waan ta'eef atillee kararraa guruu qabda. Dhimmi kun badaadha. يعني فولا هريا يوتي يعني سوردي قريفا جاني وانتهي شو بربادني Fuula haarawaa amma nama takkuun argiyyoo argamu kararratti waan si to'ata waan ta'eef gara manaas seenuu qabda. تساني منو تبدي تكن قبل سيري دفوس انت لجالني فوني داتي تساني بيرو كنيتما وان اسم مدتي واكمي بوتاني نتي تكتكان اكوان غيزي سن اسم مدتي تكتكان نتي Yeroo sanii fi sa'a 11 walakkaa ta'ee jira. Ta'anti sun galgala waan ta'eef isii akka qabneen nu harkaa kuftee beekta. Namoonni wajjin deemnu immoo namoonni cinaa nurraa dhiyeessan sodaatanii. جولمان دولان وجي مريتني Wajjin hariiroo uumne kun nurraa dhiyeessanii nama sadi bicha attaaf. Namni sadii kun harkaa kuftee baqa harkaa kuftee mana namaa seensifne. Achi booda numa yoo milishaan achitti nu marsitu baanee gara biroo deemnee iddoo biroo. dhiifamaan duratti odoo kanatti himne waas gaafachuu dagadde maal yoo jette am mukhtaar akka achirraa dhufeen dheengadda dhufeemes akka dhufeen sababni itti buttumatti isin kaase maali mixishoo sanoo akkamitti arkee taatee fi butta seene Mucayyoo san akkaataan itti arge awwala ta biroo jaalatu ni jiraami. ta dhorkatan Isiin ni dhooggatanii arii keessa galee mucayyoon tun barumsa asirra gad deemti. Guyyaa tokko arge. ayyee Arginaan mucayyoon qalbii keessa seente. Sababa saniin buttatti deebine baqa namni biroo immoo butuudhaaf dhaabbataa jira waan ta'eef. Har'a guyyaa har'a mucattuma isin buttan tana nama butuu deema dura butuuf deema guyyaa harbaan bunne kamsaa butuudhaaf dhaabata. ayyee dubbii ajaa'ibaati yaa ichi boodoo itti yaaddanii wal mari'attanii akkamitti guyyaa lamaan kana keessatti yaada kana fixattan Yaada kana akka itti fixanne mucayyoo tan nama jala jira. Tana dura arginee sirriitti hin beeknu waan ta'eef nama jala jira kana dhageennan yeroo gabaabatti baqa yoo butuu qabnaadha. warratti erganne Yoo warratti erganne immoo kennanii isin jaalatte wayii yoo jira waan ta'eef isa wajji tartii shakkineetti wanni ergatuu dineef qaxxaamurree buttatti deebi'e. yaada kana namni muktaarii wajjin jajjabeessee akka inni butu godhees eenyu Yaada kana mucayyoo awwalaa san dhugannaan arii keessa seenee anummaan buttaa kanatti kan jijjiiraan. si jechuudha Ana jijjiira. maashaallah obboleessa dhugaa qabachu muktaarii anis iddoo jiraadde nama wajji buturraa garuu kanaan mareetiin dhufe eegaarra butuudhaaf guyyee isin butu deemtan dura xiqqishonatti himame isin saa kudha takkattanii an sa'aa kudhanii moo maaliin na dawwale qalee kana butuu deemnaa du'aa naa godhi maarri naan jeen na dawwale kanaafin anis dhageenyaan kaaffiigaatuma dhufee akkuma amma as jira jechuudha qalee karaa deemaa oolee dhufee jechuudha galgalaani akkas hajii ammaan tana eessa geessitan mucattii Amma mucayyoo asii fuunee sheettaayyuu kan jedhamu eessuma keessa tokko hin beektu. ni beeka sheexaa joka du'aa godhu san Sheeticha san bira halkan finne halkan gara sa'a afurii yoo achi gennu sa'a ja'a isa bira geessinee achitti milishoonni nutti dhuftee nu marsitee jennaan muktaarii fi mucayyoo qorqoorroo itti cufne nuti amma man tokko achi jiraachuu hin beekan jechuudha achi jiraachuu achi garagalee dhagaanii jiranii nu mana sanii baafnee mana biroo seensifne amma nu jalaa bannee dhufaa jirra. abbishoo isa jira obboleessee keessan guddaan Abbish amma manguddoota ergine san keessa jiran warra mucayyootitti. yaani warrinis namoota dhagaanii jiran jechuu akka buttan Dhagaanii jiranii. yoosuu ergattan jechuudha Manguddoonni dhayitee jirti sa'aatima saniin ergan halkan san. gizuma san argitanii akka intatti simbira jirtus himtan jechuudha Himnee jirra. maashaallah Bira jirti. hojjetanii jirtanii amma dubbiin amma akkami akka yaaddutti akkami dhumatu jirti Dubbiin amma jaartaan dhumataa jirti. jaartaan dhumataa Manguddoota biyyaa kana jaartaayyuu erginee jirra. ayyee warri seeraa kun maal isin jalaa godhatu Warri seeraa amma nu qabuuf tureyyuu yaalii godhee nu qabuu hin dandeenyu nu jalaa yaanee jirra. Sheettaayyuutti kenninee jarallee itti rakkamnee jirra. Inni ofirraa dhooggatee homuun bira hin geenne jedhee muktaareffaa biratti dhorkaa jira dhoksee jira. Ammaa fi ichiinuu shakkan kan mana sheekaa geessaa jaanitu yaadanii bakkoon bakka bareeda filattanii kanaaf ni keenni illee ni hidhama mara rakkoon qabu sheeka bira jira waan ta'eef hin shakkan. shakkanee Mana biroo odoo seenee intalti teenna odoo ni keenni hidhamin wanni biroo geggeeffama waan jedhuuf
Kun amma sheekota bira finne waan ta'eef. Bareeda gootanii ammaan tana duba ati achirraa kan dhufteef maali? Sababni guddaan achirraa haati ammaan tana dhufteef. An sababni guddaan achirraa dhufeef jaarsonni kun maal keessa jiran waan jedhu kana hubatuuf dhufe. Hubatuuf dhufte. Jaarsonni amma isa jiran bira dhaquu ni dandeenya? Warra mucayyoo jiran kaa jaarsonni amma karaarratti yaanee dandeenyu jechuudha. Hundaafuu nuti amma jaarsotii dhokatuu qabna nuti. Nuti dhokatuu qabna jee akkasuma hin harkinu jechuudha. Harkinullee hin ta'u nuti yoo dhayne amma anfaan silkii ol qabeetiin waraabuufaa fiigee na ari'een. Sirri miti waan Sirri miti. warri amma lolaa jira dallanaa jira waan ta'eef. Sararraa godhuu qabna. Sararraa godhuu qabna dhugaa keeti. Inshallah rabbi khairii naaf dhugaa du'aama goonaa fi obboleessa keenya isinillee du'aa godhaa fi inshallah. Odoon hojii jirtan kulliin du'aa nu godhaa jabaadhaa. Rabbi walitti haa qabu jechuu barbaada. Inshallah rabbi walitti haa qabu Muktaar bakka seenee jiraaf. Seenee jira baxaan. Yookaan seenameefi jira yookaan seeneefi jira bakka hundattuu seenee jira jechuudha. Inshallah. Fuula duraanii fuula jeegizee hunda barniin fuudha afaanumaan jaamalee arratti yaadee wanni dhuguma saniin arratti yaade. Arratti yaade dhugaa illikii seenetti bakka buttaa kanatti nu seensisee jajjabaateera bakka. Si waan daawulaarra deemu jiru sanillee kun. Takka irraa kuma kootanii ta'e asii ta'e malee tan biraa takka baas bar magaalatti wal jaalatanii jaalatti isaanii sanis bakka hin geenye. Kanaas Kana dura. lakki amma. Quban qabnu nuti kana. Garuu carraa hin momokoraa waan ta'eef hojii. Carraa tokko momokoraa Rabbuma kadhannaaf hafu. amma tana bara amma carraa miti kuni. Humbar kalaas fuudhe. Ani amanu wagani kaa hin jedhamu. Amanaan jiru. San dhugaadha amanuu gaa dhibbarraa dhibba amanuu eeganii kaa godhate amannaa. Garuu ammaan tana immoo fuudhee jira. Maaliif intala nama eegalamni miti. Namarraa fudhatuun jiru. Eebiira kalaas. Kanaafuu Muktaar fuudhee jira jechuudha. Akkuma fuudhee ilaala isinis garuu du'aa uuma godhaaf khayriin akka dhumatti. Osoonii fi walitti ittiin dheeressin. Oduu cinqii wal kaanii fakkeenyaaf manguddoonis walitti ta'aban malatti walin lolle. Lola sana odoon ta'in wal lafarra wal harkisuu jiraami. Waa irra faa wal dhabanii bar manguddoo walirra wal lafa harkistimi. Inshaallah kun hundi akka hin taane. Inshaallah obboleessa keenyaati musaafira. Du'aa inni qeebalamti. Gudaafi jira. Ana daran daawwattoota amma duratti nyaasuu jiru kun koomantiidhaan laal. Waa inshaallah rabbi walitti haa qabu qofa barreessaa. Inshaallah rabbi walitti haa qabu qofa nu barreessaa. Inshaallah rabbi walitti haa qabu. Tokkochummaa ofiitti rabbi walitti haa qabu. Seenaan kee ni yaadatama. Maaliif yaadda bittaa kanaas kaasee na deeggaree namni hojiidhaan itti seene si waan ta'eef hedduu takka galatoomii siin jenna obboleessa Muktaarii innis waan irra geenye hunda takka takkatti isiniif himna jechuudha. Amma ati waan sirraa feenu takkaa jira. Manguddoo bira dhaqeeti. Dhaquu silaa hin dandeessu ijoollee asii xixiqqoo haalaa kanarraa mucaa guddeeraa san ergi. Haala uffata qayyaradheetiin deemee dhaquu ni danda'a. Ni dandeessaa dhaquu bakka dhaqeeti adda baafadhu. Waan fakkeenyaaf manguddoo san jette akka dhuftee ammaan tanatti naaf himtuun bara. Maaliif daawwattoonni sun eegaa jiranii waan Muktaar irra ga'e takka takkattiin isiniif waraabee isiniif gallakkisa faana turaa isin jenna. Manguddoo bira dhayiteeti waan irra waliin jiran. Waan sa'a kana keessa jira. Hubattee dhufte inshaallah khayrii na deebita. Nageetti asuma taa'ee si eegaa. Inshaallah rabbuma naaf kadhu inshaallah.